Video har'a keessatti kan isinitti agarsiisu akkamitti shabakaa bilaashaa itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa kanaan duras aappii tokko isiniif hojjedhee jira kan shabakaa bilaashaa akka gaariitti isiniif hojjetu jechuudha. Aappii sanis namoonni baay'een itti fayyadamtanii jirtanii har'as aappii biraatiin walitti deebinee jirra. Har'as shabakaa bilaashaa karaa ittiin argachuu dandeessanidha qabadhee kan isin dhufe. Egaa isteeppii isinitti agarsiisuu fi karaa nama isinitti agarsiisu kana sirriitti hordoftanii shabakaa bilaashaa kanatti guyyaa torbaaf yookaan torbaan tokkoof itti fayyadamuu dandeessanii. Baay'ee tokko saffisa qaba akka gaariitti isiniif hojjeta. Namoonni baay'een itti fayyadamaa jiranii isinis itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada shabakaa bilaashaa kanatti. Egaa nageenya sin daganne assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofumar App bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu jecha har'as video haaraan walitti deebinee jirra. Video har'aa keessatti akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti akkamitti shabakaa bilaashaa argachuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Steep isaa sirriitti hordofadhaa akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessaniif isinitti agarsiisa. Egaa shabakaa bilaashaa kana aappii tokkotti fayyadamtanii kan itti fayyadamtan. Aappiin kun immoo koodii qaba. Koodii kana malee hojjetu. Koodii kana immoo isa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenya turtan ana dhufu baga nagaan dhuftan isin jecha warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Maatiiwwan channelicha like share gochuun dagatinaadha. Videoon kun namoota baay'ee qarqara waan ta'eef share gochuu hin dagatinaadha. Yaadaa fi gaafii yoo qabaattan komentii jalatti naaf barreessadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Duraan dursinee aappii kana eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Play Store bilbila keessanii seentu. Ergasii bakka search barii Play Store kanarratti jechuudha full sax jettanii barreessitan. Sax. Egaa haala kanaan erga barreessanii isa jalqabatti isinii dhufu kanarratti kilik gootanii iskiriin irratti isiniif barreessee jira akkamitti barreessuu akka dandeessan isa jalqabaa kanaaf full sax kan jedhu kanaadha. Isa irratti kilik gootanii egaa aappichi isa kanaadha an already buufadhee jira open gochuu qofa na gaafata. Isin yeroo jalqabaatiif gara bilbila keessanitti install godhachuu hin dagatinaadha. Aappichi isa kanaadha. Buufadhaadha hanga ammaatti gara nama 10,000 oltu itti fayyadame. So aappii kana asirraa argachuu dandeessanii. Amma immoo koodii aappii kana aappiin kun koodii malee isiniif hin hojjetu. Koodii kana steeppii amma isinitti agarsiisu kanaan itti fayyadamtaniiti kan argatanii. So koodii kana eessa argachuu akka dandeessan amma immoo isinitti agarsiisa. Koodii kana malee hin hojjetu aappiin kun jechuudha dhaggeeffattoota kan koo shabakaa bilaashaa kan argachuudhaaf koodiin kun isin barbaachisa. Koodii kana immoo chaanala kan koo kan telegiraama irra isiniif kaa'eera. Chaanala kan koo kan telegiraama argachuu yoo barbaadan immoo bakka viidiyoo kanatti daawwattan description jala linkiin chaanala telegiraama kootii isiniif jira. Akkanumallee telegiraama irra seentanii bakka search baarii telegiraama kanarratti @Soofumar App jettanii akka iskiriin irratti isiniif barreesse kana yoo barreessitan salphumatti argachuu ni dandeessu. Egaa akkuma iskiriin irratti isiniif barreesse @Soofumar App jettanii yoo wal qabsiiftanii barreessitan jalqaba irratti Soofumar Media isa jedhu kanarratti kilik gootan. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala kan koo kan telegiraamatti dhuftan join gochuun dagatinaadha. Egaa link koodiin isa kanaadha. Koodii kana download gootan jalqaba ergasii immoo isuma irratti qaqqabdanii aappicha isin filachiisa. Aappicha full sax kan jedhu kanaadha. Isa ni filattu. Irra deebiidhaan ammas al tokko kilik gootu. Afaan asirratti afaan Ingiliffaa filattuu fi haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan koodii kana yoo itti galchitan haala kanaan garana isinii dhufa. Koodii kana yoo itti galchin fuulli kun isiniif hin banamu jechuudha. Fuulli kun kan isiniif banamu koodii kana yoo argattan qofaadha. Koodii kana immoo bifa nama isinitti agarsiise kanaan steeppii kana faana bu'uudhaan buufachuu dandeessanii. Egaa akkuma amma asirratti argattan expire date qaba guyyaa torba itti fayyadamuu dandeessanii torbaan tokkoof expire date guyyaa torba boodaadha jechuudha. Guyyaa torbaaf tolaan shabakaa saffisa qabu kanatti fayyadamuu dandeessanii. Egaa shabakaan bilaashaa kun kan hojjetu warroota zayiniitti fayyadamtanii fi zayiniitti warroonni fayyadamtan shabakaa bilaashaa kanatti fayyadamuu ni dandeessanii. Baay'ee tokko saffisa qaba akka gaariitti hojjeta wanti isa shakkisiisu tokko illee hin qabu. Asirra dhuftanii start qofa gochuu isin gaafata. Start kan jedhu kana kilik gochuudhaan jalqabsiisuu ni dandeessu jechuudha. Ergasii asirratti okay jettanii egaa haala kanaan ni jalqaba jechuudha. Connect godhuu ni jalqaba. Egaa connect erga godhee barbaadanitti itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa shabakaa bilaashaa kanatti haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jechuu fi steeppii isaa garuu yoo faana bu'in yookaan yoo tokko faana hin bu'in isiniif hin hojjetu. Steeppii isaa akka dogongora tokko yoo raawwattan isiniif hin hojjetu. So akka gaariitti steeppii nama isinitti agarsiise kanaan itti fayyadamaadha. Baroota kan koo kanarraa asirra xumuree jira. Warroonni hanga ammaatti YouTube channel keenyaaf maatiin ta'in subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Maatiiwwan channel like share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.